laga ani amma irraa si himuuf deemu kana bareedinna isaa irra gaaf allaga kanarraa si hime yaa rabbi laguma kana yeroo takka irraa na obaasi jettee halkanii guyyaa akka ati rabbiin kadhattu wallahi shakkii takka irraa hin qabu. Viidiyoo tana nama sheer godhe kulli rabbi haa milkeessu. Layni ani irraa si haasa'uu barbaadu laga rabbiin jalla fi culah nabiyyicha ofii nabi Muhammadii kennee guyyaa qiyaamaa ummanni nabi Muhammad irraa dhugu laga maqaan isaa Kawthar jedhamu ka rabbiin Qur'aana keessatti inna a'xaynaaka al-Kawthar yaa nabiyyicha kiyya laga jannataa ka maqaan isaa Kawthar jedhamu sii kennine dheen. Kawthar huwa nahrun fil janna laga jannata keessa jiru. Kawthar wasfiin isaa maal fakkaata? Bishaan addunyaa wanni inni irra yaa'u biyyeerra yaa'a dachiirra yaa'a. Garuu layni Kawthar wanni inni irra yaa'u dhakaa lu'ulu'a irraa ta'e. Gamaan isaa moggaan isaa wanni inni irraa ijaarame warqii irraa. Dhakaan cirrachaa isa keessa jiru ka akka addunyaa gugurraacha kanniini miti. Dhakaan isa keessa jiru minal lu'lu'i lu'lu'a irraa. Lu'lu'inni faaya bareedaa ijatti bareedu ka qalbii nama hawwatuudha. Faaya bareedaa addunyaa kanaati. Biyyeen isaa minal miski shittoo irraa. Bifti isaa ashaddu bayaadan minal laban. Aannan caalaa addaata. Bishaan kana yeroo dhandhamtu ahlaa minal asal. Damma caalaa bareedaadha. Fooliin isaa bishaan kana yeroo fuuffattu axyabu minal misk shittoo caalaa urgaawa. Burcuqqoon yookaan kubbaayyaan bishaan kanaan dhugan baa'inni isiidha ka adadi nujuumi samaa'i akka urjiin samaa'i baay'attu kanatti baay'attii jedhan. Kana qofaa miti waan laga kana bareechisu keessaa fiihaa xayrun a'naaquhaa ka a'naaqil juzur. Allaattii bareedduu mormi isii dheeratu. Allaattii tanatu achi keessa jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waan bishaan bareechisu keessaa tokko allaattiidha. Man shariba minhaa marratan waahida falaa yadma'u abadaa. Namni yeroo takka qofa laga kanarraa dhuge deebi'ee dheebuu waan jedhamu hin argu. Namni laga kanarraa dhuge fuulli isaallee hin gurraacha'u ni addaataa jedhan. Laga bareedaa kanarraa rabbiin nu haa obaasu. Wassalaamu alaikum.